jirtu ijoollee miidiyaa kanaatu dhiisise. Jaratu kanaan ga'e darajaa kanaan ga'e gumaa baasaa osoo jennuuni akka nuun hin jenne. Ijoolleen kun dhibbaaf dhibbatti mucattii kana ajjeesaniiru ajjeesaniiru. Dhibbaaf dhibbatti parsantii dhibbata akka jechuudha. Sinii galee ashaaraan jaraallee haa dhabamu argamu mucattiin kun ajjeefamteetti. Isinii galee garuu osoo seera biratti seerri hanganni sa'aatii kana irra jiru nutu beeka jechuudha. Osoo seera biratti jaarsoliin guutuun gaafa sana viidiyaa sanarra jirtu hin affasamin sababa jaraatiin osoo ijoollee shamarranii mana ijaazaa jirtu hin affasamin waan kana Naasirii fi Abdii fi haati manaa Abdii seeraaf heeraan akka gumaatti mucattii kanarraa fixadha. An kana isinidhaama akka obboleettiitti. Akka obboleettii takkatti akka nama mirga namaa tokkotti namarraaf mormutti borsinillee hidhamtanii ajjeefamtanii maal ta'u caala wanta kana osoo sababa keessaniin Dubaay sana keessatti rakkoon guddaan hin dhalatin waan irra jiru nutu beeka. Ani hojii kana kan hojjetu siifanii qofa miti. Kan sagalee gadi qabatee piroofeesaratu nu keessa jira. Inspektaratu nu keessa jira. Xabaqaan nu keessa jira. Xabaqaa Oromoon nu keessa jira. Xabaqaa Habashaan nu keessa jira. Waan hojjetamaa jiru kana lafarratti. Please osoo bor namni biraa hin miidhamin sinduuka ijoolleen sun guutuun hin miidhamin takkatu waan kana jaarsummiitti fixa. Osoo dubbiin kun xabaqaa dhaqee xabaqaan wanta hunda hin guuttatin jechuudha. An kana sinii dhaameera. Bormaanuu dhaamuu diddan qofa naan hin jedhina. Galatooma. Sirrii jira laata? Okay. Lakkoofsa Naasir argaa jirtanii 71 54 32 2019 barreeffama irratti sagaleen ishee miti akka isheetti haasawuu yaadame yookiin qindeeffame jennaan imimmaan buuse. Hiriyoota ishee baay'eetu taajjabeen jedheen. Dhugaa jette mucattiin tun tan mana Abdii mucattiin tun tan mana boqonnaati Abdiiti. Boqonnaa jechuun ijaazaa mana ijaazaa Abdiiti. Ni galee kuni ragaa xiqqishuudha. Kun ragaa xiqqishuudha. Ragaa guddaan baay'ee jira gaa. Innaa yes sammuun kee akka kooti jedheen jajjabeesseen jechuudha. Gurbaan kun dubbii kana beekuu jechuudha. Eshi itti aansuun kan biraallee kan biraa meerree barreeffamni baay'ee dhaga. Okay. Nama na barbaachisaa. Ani galee incite qoyyaa kan biraa isiniif fida. Kuni asirratti nama na barbaachisa bakka inni jedhetti. Incite dhaqee isiniif fida. Ani koo bilbilli haa qoratamu jedheen ture jaratu dide. Isinii galee? Oh my God. Na adabe ka? Shaade. Wanti kun maalumaaf akkas nama adabu. Maaltu sin ga'ee? Barreeffama irraa buusiifan kanaaf si adaba. Barreeffama caaluma jedhii mul'isiituma gadi buuse. Miqqeenya na adabeeshtu koppilingi godha. Na adabe. Kan biraa immoo lakkoofsi kun kan eenyuutiin jedheen. Lakkoofsi kun kan keeti moo kan Abdiiti kanatti ittiin adawwalaa jirtu. Moo kan qabbanneeti. Lakkoofsi kun kiyyaa waggaa dheeraaf itti xaqqabamaa ture. Kiyya jedhe. Lakkoofsa isaa yeroo fattanshiisu maal ta'e beektaa Rooballee? Barreeffama gabaabsitu gadi buusi si adaba. Okay. Amma musilti mul'ate? Abbanni Raggaasa kan jedhu mul'ate? Okay. Yaa saatir. Tole. Maali dhaqna nama? Bilbila kana kan qabatee jiru eenyu si fakkaate Oromoo? Yaa eenyu qabateera? Naasirtu qabatee jira. Bilbilli kun
kan qabbanneeti. Galee ani wantan barbaadu jedhe ammallee ani wantan barbaadu akka silkiin qoratamu barbaaduuf kootiif abdiin na dide jedhe. Hin ta'u naan jedhani silkiin akka qoratamu hin barbaada. Gaafa mucattiin kun duutu anarratti qabanii turanii situ ajjeese situ wajjin wal lolaa qabanaan jennaan ani wantan ajjeesuuf hin jiru tariillee sintu ajjeesaa naan jedhanii jennaan maalibboo nuti maaf ajjeesna jennaan maal birrii 13,500 simbiraa qabdi miti ragaa fidinaan jedhanii ragaan kiyyammoo isheenuu gaafan biyya galee birrii 13,500 moomina bira kaadheen jira. Naa yaadachiisi akka isheen naaf gashitu naan jettee bilbila na bira kaa'attee turte sagalee sana. Gaafa sagalee kana itti banu jedhe abdiin mataa gadi qabatee jedhe. Kanatti birrii kuni akka waan jara bira jiru akka waan dhuguma haqa qabaatanii dhufanii miidiyaa irratti haasa'an malee erga narraa dhagaaniitiyyuu bakka uummata Oromootiin ituu ajjeesee haqa ishee nyaata akka namni jedhee amanuuf akkas godhe. Sini galee ani sagalee guutuu qaba. Ani yeroon deemu ragaa malee hin deemu sini gala. Naasir koo dhiifama guddaa isa jala deemee fira sii fakkaadhee mistira kana guuruuf dhiifama. Ani haqa mucattii kanaan barbaada waan ta'eef dhugaa irratti deemeetan hundaa jechuudha. Itti aansuun Naasir bilbila ishee kanaa kan itti fayyadamaa jiru bilbila qabbanneeti. Siimii qabbanneetti kan fayyadamaa jiru Naasir. Ragaa isiniif dhiyeessuu yoo barbaaddan immoo obbo Tulluu ragaa keessan al tokko biqqi godhaati balleessa. Nuti gattaan jiru. Ibiddaa hojii taphataa jirtan. Takkatu seeratti harka keessan of kenna. Sinii galee? Takkatu screenshot godhadhaa. Shoot. Sinii galee? Shoot godhadhaa. Itti bilbila ati Naasir miti jedhanii. Maqaan ittiin banamee jiru qabbannee Raggaasaa Goofa. Maal gochiisi biraa eega silkiin ishee? Naasir fiqireenyaa isheeti. Kan gurbaan hoggaa 3 guutuu jaalannee isheeti jedheessu. Kana qofa seetanii ani immoo ragaa akkasii dhiyeessa. Akka inni rakkoo qabu kono bilbila kana eenyu mana kana kan naa kenne isa. Amma na jalaa gubaa kamitti irraa kaasa jiran. Oh my goodness. Isinii galee eenyu sii kennaa naan jedhe. Mindino bilbila Naasir maanni taargaa abdii kan naa kenneessa. Taargaa abdii kunoo kanaan asiifachi fiissa makiinaa ganamaaf galgala fuudhee deema. Taargaa kana qabattee poolisatti kennuu hin dandeessa kan naan jedhee naaf kenne isa. Isinii galee kunoo kan ammoo dubbisaa. Osoo inni biyyaan bahin piliis hangatti dafii na qaqqabi. Tole ani duraanuu qophaa koon jira. Amma si argadheera bilbila ishee kan baasise maal jedhame garuu ijoollee bilbila hin ilaa dubbifadhaa mee screenshot godhadhaa. Qoyaa isinii dubbisa. Maal jedheenan kun lakkoofsa 31 gubbaa jira. Tole dhugaan hin barbaadaa jedhe ani gubadhee jira. Osoo inni biyyaa hin bahin piliis hanga ammaa hin dhiyaanne. Piliis hanga ammaa hin dhiyaanne akka inni hin banne jechuudha. Hin dhiyaanne akka inni hin dhiyaanne. Sinii galee akka inni hin banne jechuudha dafii. Abshir na eegi bilbila dawwalaan jiraan jedheen. Halkan sa'a 2 jechuudha. Sinii galee tole ani duraa jedhe afaan isaa ani duraa qophaa koon jiraa. Amma si argadhee bilbila ishee kan baaseenani garuu ijoollee bilbila jiru ni beektaa mi'ati. Bilbilli ishee namoonni bira jiru hin beektaa miti kaasii TikTokii si adaba. Cufi eenyu dhugaadha amma nu baasee ture. Innaa Naasir akkaataa itti obboleettiin keenya duute kana sodaata. Ammallee na adabebbo. Tulluu baasi jedhe. Jarri kun illee nu rakkisanii tulluu baasi naan jedhe tulluu baase mee akkamitti mistira sinii kenne nagaa kunoo TikTokiin illee
hattuu gantuu deeggara. Kono TikTokin illee hattuu gantuu hin deeggara. Mee akkama goonu mee akkamitti mistira isinii baasna jaa. Mistira jijjiirtu akkamitti isinii baasna. Mee uummata sammuu qulfii kan waan takka hin beekne kan bulbulanii hobaasanuyyuu yoo ati bulbultee obaasteen kan ittiin gorre mee akkamitti isin amansiisa. Uummata wanta takka sammuu jalaa keessa gadi buune jechuudha. TikTokin illee hattuu akka jara, sobduu akka jara, gantuu akka jara. Kanaafuu obboleettii keessan kan ajjeese nama sadiidha jechuudha. Qaama sadii ajjeese. Dhiira lamaaf dubartii takka ajjeese. Isinii galee akkasii jechuudha. Waraqaan manaaf irraa qopheeffamee gabbayee isinii dhufaa jiru waraqaa forjiidha. No original. Isinii galee. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Rakkoon eessa akka jiru hin beektaniire? Halkan sana bilbila isinii bilbileera. Bilbilan ijoollee Dubaay nama wayiitti bilbiladhee dhaqiitii mucaa akkasii naa fuudhi jedhe hayi hinduu na ajjeesa. Maal siifan beekaa dhiifne malee mucattii kana nama ajjeese numa beenna itti nan erginaa jedhan. Era mucaa kana dhaqaa naa fuudha. Hinuma dannu nama 3-4 bilbilee halkan guutuu. Intala salaabii takka Ameerikaarra nama hin qabaasi qarqaara rakkoon qabu Dubaayin keessa naan jette lakkaa garee jaraati. Ana siisitti siimeetan isheen maal gooti akkasitti narkaa badde jechuudha. Osoo waan kan naafite. Innaa dubbii kana kan qubna gara akka isheen itti duute maaliin akka duute kan beeku Naasiri. Kono mucaan kun amma badaa. Isinii galee amma badaa. Lakkoofni mana isaa hangasi alaa'iniin keessaa yeroo ji'a 5 dura dhaqe manni lakkoofsi isaa 30 takka. Alaa'in keessaa jedhee adiraashaa naa ergee poolisa ammatti ergii anallee nama natti ergiiti ani poolisa bira deemee waan jirtu falaqqaqaa. Itoonni biyyaan bahin dafiina qaqqabe. Kan naan jedhaa ture Naasiri jechuudha. Itoo abdiin biyyaan bahin. Sagalee isheen siniif qanabaa barame sun sagalee mucattii mana abdii jirtudha jedhe. Boqonnaa mana abdii jirti jedhe nin beeka. Sagaleen qanabaa barame sun haadha manaa koo miti. Erga kana guutuu beekte ati. Mucattii kanatti fayyadamaa turte. Maallaqa ishee nyaataa turtanii. Qaama ishee nyaataa turtanii. Mee atumte akkamitti zigiggisin godhuuf? Baatee dhattee hin himtu. Maal Oromoo kottaa? Uummanni kun uummata akkasiiti. Haadha manaa kiyya jaalalli kiyya nyaatanii borillee na nyaatu. Na qarqaaraan jettu gabbaate. Inni abdii sodaattee asiin nutti himtu maa inni? Maaf sii goonaadha. Ragaa isa kaan immoo sagaleen si waraabbadhee xabaqaaf hin lafa kaadha. Waan hunda asirratti hin falaffalu. Hinde karaa ofitti cufuudha kun. Kono jaalalleen ishee akkas jedhe. Bilbila isheetti kan fayyadamaa jiru jaalallee isheeti. Ragaan kunoo akkas qaba siin jedha. Sii galee? Innaa abdiinii fi mucaan kun haati manaan abdii mucattii mana abdii jirtu qinibbirii kana sirriitti beekan. Qinibbirii obboleettiin keenya duutu. Natti qabanii turanii jedhe. Mucattiin kun sababa kee duute jedhanii natti qabanii turanii jedhe. Inda'oof sababa kiyyaa miti kan duutu. Sababa keessani. Maa sodaatama? Sababa keessani jennaan sababa keenya sababa maalii duutii naan jedhanii. Sababa keessa waan birrii simbiraa qabduufi birrii 13,500 simbiraa qabduufiyyuu duutii jennaan birrii maalii nu biraa qabdi jennaan sagalee itti banee. Ergasii abdii mataa gadi qabatee jedhe. Sinii galee? Ati amma sa'aatii kana abdii qabsiisuu hin dandeessan naan jedhe. Maaliin? Wanta ittiin qabsiistu paaspoortiin biyya kana irratti nama harkatti argamuunu birrii 5,000 hidhaa waggaa 5 nama qaxxaasa jedhe. Lama. Inni sadaffaan osoo mana ishee isatu hojii gashee. Isatu dileevarii isaatiin guyyaa guyyaan deddeebisa. Akkamitti lakkoofsa manaa ergi jettee gaafatti. Sinii galee? Akkamitti lakkoofsa manaa naa ergi jettee gaafatti gaafa dhattee birrii irraa fuutu otuma sagaleen ishee ta'e. Na amanii sagaleen immoo kan ishee miti. Sagaleen mucattii mana abdii jirtudha. Isinii galee? Ani immoo osoon dhugaa kana argu abbaan barbaadde afaan keessa muka of keessee godaan gadi baasta malee an duuba deebi'aa jiru. Abadan duuban deebi'u. Isinii galee? Dhiifama maaliifi Naasiritti siqxee dubbiirraa fuute naan jechuu hin dandeessan. Innaa eessa qabrii haadha kiyyaa keessa dhugaa fuudhuure moo qabrii qabbannee keessa dhaqee dhugaa fidu. Dhugaan jaruma keessaa akkasitti falaqqaqxee baate jechuudha. Dhugaan
Abbuma manaa ishee keessa falqaqxee baate. Dafaa nama naa ergaa. Amma dhaqee waan jirtu poolisatti maan gubadhee jira hin qaabaqaa jedhe. Sagalee lafa kaame kun sagalee ishee miti gonkumaa jedhe. Sagaleen kun sagalee mucatti mana abdii boqojji jirtuuti jedha. Sini galee? Sinitti agarsiisu?